Waldaa Aksiyoona Dursan jiraattota magaalaa Jimmaatiin kan hundaa'e agiroo industirii fi koonistirakshinii adda addaa barnootaa fi daldala biyya keessaa fi alaa albuudaa fi bishaan dhugaatii akkasumas ijaarsa riil isteetii irratti bobba'uun hawaasa biyya keessaa fi alaa hirmaachisuuf aksiyoonni gurguramu xiqqaan 5 yoo ta'u guddaan immoo 100 gatiin aksiyoona xiqqaa tokko 50,000 guddaan immoo miiliyoona 1 aksiyoona keenya bitachuuf baankii hojii gamtaa Oromiyaa Baankii Awaash, Baankii Daldala Itoophiyaa, Baankii Wagaagan damee hundatti waan gurguramaa jiruuf kan argaa fi dhageettiidhaan hawwitan argachuuf aksiyoona waldaa dursan hortee dhaloota boriitiif qabeenya wabii qabu dhaalchisuudhaaf bitadhaa. Teessoon keenya magaalaa Jimmaa ganda hirmaataa Mantiina gamoo giddugala gabaa hirmaataa darbii lammaffaa lakkoofsi biiroo 208 odeeffannoo dabalataaf lakkoofsi bilbilaa 0911 5068 yookaan 0937 0917 helawnuun jedha. Waldaa Aksiyoona Dursan bitadhaa. Eid Mubaarak.